ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu, nagaa Waaqayyoo lafaa fi bakka jirtanitti akkam jirtu. Ameen. Waaqayyo gooftaan keenya jaalalaaf arjummaa isaatii yeroo kanaan kan nu ga'e. Maqaan Waaqayyoomaa keenyaa kan galateeffamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u bara baraan. Ameen. Guyyaa irraa kan akka waliitti ilaallu qurbaana qorrobuu kan hin dandeenye eenyudha kan jedhudha. Egaan sagaleen Waaqayyoo akka nu barsiisutti qulqulluun foonii fi dhiigni isaa fayyina dhala namaa hundaaf kan kenname yommuu ta'u, gara nyaata jireenya bara baraaf argamsiisu kanatti dhiyaachuu kan hin dandeenye ni jiru jechuudha. Qulqulluun foonii fi dhiigni isaa qurbaana jechuun jireenya bara baraa kan namaaf kennuu danda'u, mootummaa isaa kan ittiin galuu dandeenyu, cubbuun keenya kan ittiin naqamuu danda'u waan ta'eef qurbaana kana fudhachuu kan hin dandeenye, seera sana kan hin guunne baay'een isaanii ni jiru jechuudha. Kanas gaafa ilaallu egaa akkuma gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos cubbuu Addaamii fi ijoollee isaa balleessuudhaaf gara biyya lafaatti dhufe. Gadameessa haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam keessa buluudhaan foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu fudhatee biyya lafaa kana fayyisuu gaafa dhufu, warreen cubbuu jala jiran, warreen garbummaa diiyaabiloos jala jiran bilisummaa argachuudhaaf yeroo hunda gara Waaqayyootti kadhachaa kan turan, hawwiin isaanii gaafa isaaniif milkaa'u gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos fayyisaa keenya Waaqa keenya jechuudhaan amananii akkuma fudhatan, faallaa kanaa kan ta'e immoo namoonni biraa gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos hin fudhanne jechuudha. Inni fayyisaa ta'e osoo jiruu, inni Waaqa ta'e osoo jiruu, gaafa inni dhukkubsattoota fayyisu, warra beela'an gaafa inni quubsu, warra dheebotan gaafa inni dheebuu baasu, hinaaffaa guddaadhaan irratti ka'anii gooftaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoosin dabarsanii fannoo irratti akkuma oolchan, erga jireenya nuuf ta'e gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos aarsaa kaffalee fannoo irra ooluudhaan jireenya du'a keenya fudhatee jireenya isaa erga nuu kenne booddees fooniif dhiiga isaa kana fudhachuudhaaf warri of hin qopheessine, warri hin malle seera sana kan hin geenye ni jiru jechuudha. Warri Kiristoositti hin amannee fi amananii maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutiin kan hin cuuphamne qurbaana fudhachuu danda'a. Namni tokko qurbaana fudhachuu kan danda'u guyyaa 40 fi guyyaa 80ffaatti cuuphaadhaan mucummaa Sillaasee argachuuf irra jira. Dhuguman isiniin jedhaa, namni bishaanii fi hafuura qulqulluu irraatii lammaffaa dhalachuu baannaan mootummaa kootti galuu hin danda'u jedhee gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti akkuma dubbatee jiru, mucaan namaa jireenya bara baraatti galuudhaaf tokkoffaan cuuphamuu irra jira. Kan amanee fi kan cuuphame ni fayya. Kan amanee fi kan cuuphame ni fayya. Kan hin amanne, kan hin cuuphamne garuu itti faradama akkuma jedhee, itti murteeffama akkuma jedhee wangeela Maarqos boqonnaa 16 irratti mucaan namaa jireenya bara baraa argachuudhaaf dursee cuuphamuu qaba. Cuuphaadhaan booddeedha qurbaanni waan ta'eef. Cuuphamuu isaa qofaanis mootummaa Waaqayyoo galuu waan hin dandeenyeef qurbaana fudhachuutu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu warri maqaa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutti amananii hin cuuphamne, warri mucummaa Sillaasee hin fudhanne qurbaana qorrobuu hin danda'an. Inni itti aanu immoo ibistii sun jijjiiramee foon gooftaa ta'uu warri aman, waa'iniin sun jijjiiramee dhiiga gooftaa ta'uu warri hin amanne qurbaana fudhachuu hin danda'an. Warri shakkan, fannoorra ooluu isaa warri shakkan, Kiristoos nuuf jedhee isaa du'uu isaa warri shakkan, waaqummaa isaa warri shakkan, ibistii sun jijjiiramee foon isaa ta'uu, waa'iniin jijjiiramee dhiiga isaa ta'uutti warri shakkan, warri hin amanne isaan qurbaana fudhachuu hin danda'an jechuudha. Sagaleen Waaqayyoo osoo hin argin warri amanan isaan qulqullootadha, isaan eebbifamtootadha jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 20:29 irratti akkuma dubbatee jiru,
warreen iccitii sana akkaataa inni itti jijjiiramu akkaataa inni itti hojjetamu sana arginu malee hin amannu jedhanii warri shakkan fooniif dhiiga isaa fudhachuu hin danda'an. Kan biraan qulqulluun qurbaanni kun fooniif dhiigni Waaqayyoo kun cubbuun keenya kan ittiin naqamu, cubbuun keenya kan ittiin barbadaa'u, garbummaa daabiloos jalaatii kan itti bilisa baanu, yakka keenyarraa qulqulloofnee qulqullummaa argachuu keenya warri hin amanne qurbaana fudhachuu hin danda'an. Sababiin isaas qurbaanni qulqulluun kan barbaachiseef cubbamoota waan ta'eef. Nama dhukkubsataatu mana yaalaa deemees qoricha barbaadaa, nama fayyaaf qorichi hin ta'u. Ani immoo cubbamoota barbaaduun dhufe malee qulqulloota barbaaduu hin dhufne. Isaan durayyuu qulqulluudha akkuma jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Luqaas boqonnaa 19 lakkoofsa 10 irratti har'as qurbaanni cubbamootaaf ta'uusaa warri amananis warri qurbaana fudhachuudhaaf of hin qopheessine qurbaana fudhachuu hin danda'anii jechuudha. Gama biraatiin gaafa ilaallu qulqulluu qurbaanatiin jireenya bara baraa argamuusaa baratanii kan hin beekne, erga barataniis immoo kan hin amanne, kan hin fudhanne qurbaana kana fudhachuu hin danda'an. Maaliif? Qurbaanni jireenya bara baraa namaaf kennuu akka danda'u, qurbaanni gara mootummaa Waaqayyootti nama galchuu akka danda'u warri hin amanne, warri gara isaatti hin deebine fudhachuu hin danda'an. Sababiin isaa gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 35 irratti maal jedhee dubbata? Ani warra beela'aniin beela nan baasaa, warra dheebotanii fi dheebuu nan baasaa, gara kiyyatti koottaa jedhee akkuma dubbatee warri amananii gara isaatti hin dhufne jireenya bara baraa nuuf kenna jedhanii warri hin amanne qurbaana fudhachuu gonkumayyuu hin danda'an jechuudha. Gama biraatiin gaafa ilaallu cubbuu fi badii isaanii irraa warri hin deebine, warra gaabbii hin galle, cubbuu isaanii warri hin himanne maalla dhibdeedhaan warri fudhachuu barbaadan qurbaana fudhachuu hin danda'an. Namoonni tokko rakkoo maal qaba? Cubbuu kiyya simadhee himachuus baadhee gara Waaqayyoottis dhufuus baadhee rakkoo hin qabu. Deemee akkuma warra kaanitti qurbaana fudhachuu nan danda'a jedhanii maalla dhibdeedhaan of tuulummaadhaan warri qurbaana fudhachuudhaaf deeman yoo jiraatan isaan fudhachuu hin danda'an. Sababiin isaas maal jedhaa? Ammayyuu garaa keessan guutuudhaan, gadduudhaan, soomuudhaan, gadoof deebisuudhaan gara kootti deebi'aa. Uffata keessan hin tarsaasinaa, laphee keessan tarsaasaa jedhee gooftaan keenya, uumaan keenya macaafa Iyyu'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 12 irratti akkuma dubbate warri hin gaabbine, warri hin soomne, warri hin saganne cubbuu isaanii lubatti warri himatanii gara gaabbiitti hin dhiyaanne qurbaana fudhachuu hin danda'an. Maalla dhibdeedhaan warri deddeebi'an fudhachuu hin danda'ani jechuudha. Cubbuu keessan isinirraa akka haqamuuf gaabbii galaa nuun jedha macaafni qulqulluun. Hojii duuka bootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 20. Cubbuun keessan akka isinirraa haqamuuf, cubbuu keessan irraati akka qulqullooftaniif, bilisa akka baataniif gaabbii galaa nuun. Namni gaabbii hin galle gara abbaa gaabbii isaa deemee cubbuu isaa kan hin himanne, gaabbii kan hin galle qurbaana kana fudhachuu hin danda'u jechuudha. Inni biraa warreen qurbaana irraa dhorkaman keessaa ani qoraabiidha, ani nama qorrobeedha, ani qulqulluudha jedhanii of jajuudhaaf warri qorroban isaan kanaaf qurbaanni hin laatu. Sababiin isaas eebbi keessaan akka isin jalaatii hin fudhatamneefi tolummaa keessaan namoota duratti hin agarsiisinaa jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 1 irraa kaafnee gaafa dubbisnu akkuma dubbatu warreen of jajuudhaaf, warreen of bobbokoksuudhaaf, ani qulqulluudha, ani kiristaanaadha, ani qorraabeedha jedhanii of jajuudhaaf warri deddeebi'an akkuma jiran warreen akkasitti deddeebi'an kun warreen of jajuudhaaf jecha gara qurbaanatti dhufan osoo namaniin isaan kana qurbaana fudhachuu hin danda'an jechuudha. Osoo iccitiin yookiin kennaan qurbaanaa isaaniif hin galin namoota ilaalanii gara qurbaanatti kan dhufan abalu qorraabeedha, abalu ollaa kiyyaatti qorrobeera, hiriyaan kiyya qorrobeera, anis qorrobuun qaba jedhanii osoo gaabbii hin galin, osoo hin qulqullaa'in, osoo qurbaanatti hin amanin, maalummaa qurbaanaa osoo baratanii hin amanin warri fudhachuudhaaf deemanis
isaan kanaafis qurbaan hin laatamu jechuudha. Baroomsha shakkitootaa yookiin gantootaa kan isaan jijjiire qulqulluu foonii fi dhiiga isaa yaadannoodhaaf malee dhugumatti foonii fi dhiiga gooftaati, foon isaati dhiiga isaati jedhanii warri namanni fudhachuu hin danda'an. Barnoota shakkitootaa mormitootaan jijjiiramanii yookiin keessi isaanii shakkii kan qabu waaqayyotti kan hin amanne qurbaana jechuun immoo yaadannoodhaaf malee foon isaati dhiiga isaatidha, mootummaa waaqayyootti nu galchuu hin danda'u jedhanii warri shakkan qurbaana fudhachuu hin danda'an. Kanaaf fakkaatanii seenanii mana amantaa keessa kan deddeebi'an, haaromsuu kan barbaadan, iccitii isaa baruudhaaf gara qurbaan itti laatamu gara sanitti kan dhufan, qorrobuus kan barbaadan, baasanii borummoo waa'ee iccitii isaa dubbachuudhaaf warreen amananii gara qurbaanatti dhufuu barbaadan shakkisiisuudhaaf, duubatti deebisuudhaaf, gufachiisuudhaaf warri fakkaatanii naxalaa uffatanii kiristaana fakkaatanii gara maqdasiitti seenanii qurbaana fudhachuu barbaadan isaaniifis hin laatamu jechuudha. Warra amananii dhufan qofa jireenyaaf warra of qopheessan qofaaf laatamaa jechuudha. Walumaa galatti qurbaanni egaa gabaabsinee gaafa ilaallu kan isaaniif laatamuu danda'u warra waaqayyoon sodaataniif. Ogummaan inni jalqabaa waaqayyoon sodaachuudhaadha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 1:7 warra waaqayyoon sodaatan qurbaanni kun jireenya bara baraa naaf laachuu danda'a, mootummaa waaqayyootti na galchuu danda'a, eebba bara baraa naaf kennuu danda'a jedhanii warri sodaatan deddeebi'anii qofa malee warra kaaniif kennamuu irra hin jiraatu jechuudha. Inni biraa inni guddaan isarra darbanii kanarra darbanii osoo hin amanin maalla dhibdeedhaan homaa rakkoon qabu jedhanii warri deddeebi'anii qurbaana fudhachuudhaaf yaalii godhan yoo gorsa abbootii kanarra darbanii jecha waaqayyoo kana tuffatanii qurbaanni yaadannoodhaaf malee fooniif dhiiga waaqayyoo miti jedhanii shakkaatii yookiin immoo shakkitoota ta'uudhaan gara keessatti galanii warreen biroo bufachiisuudhaaf warri dhufanii isaan kunoo qurbaanni warri fudhatan kun maaltu irra ga'a kanarra darbanii gorsa abbootii kanarra darbanii warri dhufanii qurbaana fudhatan maaltu irra ga'a isa jedhu macaafa qulqulluu keessaa waliin ilaalla jechuudha. Kanaaf sababii maaliitiif akka dhiyaatu osoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xoofoo gooftaa keessaas kan dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaas ni yakkaa jedha. Egaa namni qoree ofaa ilaalu ergasiis biddeenicha irraa nyaatu xooficha keessaas haa dhugu dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee osoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xoofichas kan dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf ni nyaata ni dhugas jedha. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsattoota dadhaboos taataniitu namoonni kaanis du'aniiru jedha. Egaa namni osoo itti himamuu osoo dhagahu gaabbii osoo hin galin osoo of hin qulqulleessin gara qulqulluu qurbaanatti namni dhiyaatu dhiiga gooftaas ni yakka, foon gooftaas ni yakka, yakkis immoo isarra jira. Baay'een keessanii immoo isa kanarra darbitanii fudhachuu keessanii dhukkubsatoo taataniittu baay'een isaaniis du'aniiru jedha macaafa qulqulluu keessatti tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 27 hanga 30tti gaafa dubbisnu. Kanaafuu biddeenicha kana nyaachuudhaaf soora bara baraa kana nyaachuudhaaf gaabbii galuun of qulqulleessuun gara waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa qurbaana fi umuriidha. Qurbaana fi umurii gaafa jennu namoonni baay'een ijoollummaa isaanirraa kaasanii hanga umurii isaanii waggaa 7 guutuutti maatiin isaanis qurbaana qorrobsiisaa turan yookiin immoo ni qorrobsiisu. Erga umurii isaanii waggaa 7 guutee booddee garuu oduu dogoggoraatiin namoonni baay'een qurbaanarraa ni fagaatu. Ani qorrobuu kan hin danda'u gaafan dulloomeedha. Duudhaaf gaafan ka'eedha jedhanii namoonni ilaalcha dogongoraa fudhatanii qurbaanarraa kan fagaatan ni jiru jechuudha. Namoonni baay'een umurii ijoollummaa hanga waggaa 7 isaanitti fooniif dhiiga gooftaa fudhachaa erga turanii booddee jedha isaan booddeerraa fagaatu. Inni kun immoo ilaalcha dogoggoraa. Yaanni kun hanga seera fakkaatutti ga'eera. Dogoggorarra darbee hanga seera fakkaatutti namoota birattis ga'ee jira jechuudha. Namoonni baay'een dogoggora kana qabachuudhaan qurbaanarraa fagaachaa turan. Dargaggoonni sababii umuriin isaanii qofaan gara qurbaanatti dhiyaachuu akka hin qabnetti yeroo isaanitti dhaga'amu yookiin immoo yaadannu. Ani dargaggeessadha. Ani umurii kanatti dogoggoruu hin danda'a.
umurii kanatti seera waaqayyo cabsuu hin danda'a waan ta'eef iyyuu qurbaana qorrobuu narra hin jiraatu. Qorrobuu kan hin qabu maal gochuu hin qaba? Gaafa hin dolloome gaafa umuriin kiyyaatti siqe jedhanii kan yaadan jiru jechuudha. Asirratti egaati guddaa kan nama ajaa'ibu namoonni baay'een dargaggummaa isaanii kanatti dhiiga fi foon gooftarraa fagaatanii cubbuutti jiraachuudhaaf of qopheessuu isaaniitu nama gaddisiisa. Macaafni qulqulluun maal jedha? Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irra gaafa dubbisnu bara dargaggummaa keetti baroonni ati natti dhufa jettee yaaddu osoo sitti hin dhufin urjiiwwan ati ni harca'u jettee yaaddu dheekkamsi natti dhufa jettee yaaddu osoo sitti hin dhufin bara dargaggummaa keetti uumaa kee yaadadhu. Uumaa kee yaadadhu jechuun gaabbii gali. Gara waaqayyootti dhiyaadhu seera sirraa barbaachisu guuti fooniif dhiiga isaa fudhadhu guyyaan dhufaati isaa hin beekamu jechuu barbaade. Kanaafiyyuu namoonni ilaalcha dogongoraatiin qabamanii karaa adda addaatiin qurbaanaa fi foon gooftarraatti fagaachaa jiru jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo nuti maal gochuutu nurra jiraata? Qurbaanarraa fagaachuun nurra jiraata. Egaati namni kaayyoo isaa taasifate qalbii tasgabbaa'eef qulqullaa'een dhimma kana xiinxaluun nurra jiraata. Laaluun nurra jiraata jechuudha. Yaadni fi ilaalchi namoota kana fakkaata. Kan waaqayyoo garuu akkasii. Namoonni ilaalcha dogoggoraatiin waaqayyoo irraa fagaatan. Ilaalcha dogoggoraatiin qorrobuu hin qabnu bara dulluma keenyatti malee cubbuu hojjechuu dandeenya jedhanii of murteessanii egaati isaan kun maal fakkaatu? Namni bara dargaggummaa kiyyaatti nan dogoggoraa yakka raawwadha jedhee qurbaana irraatii kan fagaatu yoo jiraate amma bara jireenya kiyyaatti amma dulluma kiyyaatti cubbuu hojjedheetinan kanaan booddee maalan ta'a qurbaana fudhadha jedhee nama cubbuudhaaf garboof taasisuudhaaf deemu fakkaata. Akkuma warri Soodomii fi Gomoraas osoo itti himamuu didansan akkasumallee bara Nohii sana jechuudha namoonni biyya sana jiraatan waaqayyoon umurii 120 gaafa isaanii laatu dhibba tokko hin bashannanna nyaannan dhugna sirbina waggaa 20 immoo gaabbii gallasuu isaan jedhanu waaqayyotti dhufee biyya sana balleesse. Waaqayyoon guyyaan dhufaatii isaa hin beekamu guyyaan inni itti dhufu hin beekamu waan ta'eef qophaa'uu nurra jiraata cubbuudhaaf qopheessuun kan rabanuu nurra hin jiraatu jechuudha. Kanaaf kaayyoon waaqayyoo garuu akkas miti. Kaayyoon waaqayyoo inni guddaan dhalli namaa jireenya isa qulqullummaa isaa eegee mootummaa waaqayyoo akka inni dhaaluu qabu mootummaa isaatti akka inni galuu barbaadu akka inni galu kan barbaadu waaqayyoon nurraa barbaadu isa kana. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 30 irraa kaasnee hanga 33tti gaafa dubbisnu dursaatii mootummaa waaqayyoo irra yaada keessan mootummaa waaqayyoo irra kaawwadhaa. Dursaatii mootummaa waaqayyoo yaada inni kaan isiniif dabalama waan nyaatanii dhugdaniif hin dhiphatinaan. Kanaaf nuti kan nu dhiphisuu qabu cubbuu hojjennaa jennee yakkaaf of qopheessuu osoo hin ta'in mootummaa isaa dhaaluudhaa fi jabaannee argamuutu nurra jiraata jechuudha. Bara dargaggummaa keenyatti gara waaqayyootti deebi'uutu nurra jiraata jechuudha. Egaa macaafni qulqulluun gaafa nutti dubbatu jireenya keenya keessatti dheebuu bahuudhaaf bishaan jireenyaa sana dhuguu nurra jiraata. Beela bahuudhaaf immoo nyaata biddeena soorrata sana nyaachuun akka nurra jiraatu macaafni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ilaalle isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanichaatti koottaa warri qarshii hin qabnes koottaatii bitadhaa jedha. Egaatii kuni warra qarshii qabaniif miti warri qarshii hin qabnes koottaatii bitadhaa jechuun tolaatiin fudhadhaa jechuudha. Macaafa Isaayyaas irratti kan inni dubbate Isaayyaas qulqulluun abbaan keenya macaafa Isaayyaas boqonnaa 55 irraati kaasnee lakkoofsa 1 irraa kaasnee gaafa dubbisnu akkasuma jedha. Waaqayyo isin warri dheebottan hundinuu gara bishaanichaa koottaa warri horii hin qabnes koottaa midhaan bitadhaa nyaadhaa koottaatii utuu horii hin baasin yookiin qarshii hin baasin gatii hin baasin osoo hin dadhabin daadhii waynii fi aannan sana fudhadhaa. Wanta biddeena hin ta'inittis maaliidhaaf horii keessan baafu wanta isin hin quubsinettis maaliidhaaf dadhabdu dubbii koo dhagahaa wanta gaarii ta'es nyaattu nyaata gaarittis ni gammaddu gara koo koottaa gurra keessan gara kiyyatti qabaa akka jiraattaniifis dubbii koo dhagahaa ani kakuu bara baraa isiniif nan gala inni amanamummaa koo isa dhaabbataa isin daawitiin abdachiise immoo isiniif raawwadha. Kunoo ani daawitii fi saba dhugaa baatuuf godheera. Kunoo ani daawitiif sabaaf dhugaa baatuu godheera inni ajaja koo waan raawwatuufis immoo isaaf kakateera. Kanaaf ijoollee waaqayyoo biddeenicha nyaadhaa tola bitadhaa nuun jedha waaqayyoon. Kanaafuu nuti jireenya keenya keessatti cubburraa qofa bilisa taanee gara waaqayyootti dhiyaachuudhaan fooniif dhiiga isaatiif of qopheessuun nurra jiraata. Of qopheessuun nurra jiraata. Qulqulluu foonii fi kabajamaa dhiiga isaa gooftaa nyaatanii dhuguudhaaf cubbuu irraa kan hafe namni jireenya fi umurii kamirrayyuu jiru qorrobuu ni danda'a. Umuriidhaan of daangessuun nurra jiraata. Umuriin keenya hin geenye jennee of daangessuu hin qabnu.
yeroo tokko baadiyyaa keessatti ni mul'ata. Abbootiin lubootaas dargaggoonni gaafa gaabbii galanii qurbaana fudhachuu barbaadan, shamarroonni gaafa gaabbii galanii qurbaana fudhachuu barbaadan, haay ati hin geenye, umuriin kee ganaadha, qurbaana ati hin geenye, dogoggoruu dandeessaa, kufuu dandeessa jedhanii daangessu. Dogoggora akkasiitu jira laala. Kanaafiyyuu barumsa gahaa qabaachuun nurra jira. Nuti nan dogoggora jedhee namni dogoggora dura isaa kaa'u dogoggoruun isaa nafu. Nan kufa namni jedhu kufuun isaa na oolu jechuudha. Kanaaf kutannoo qabaachuu qabna. Mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf gara mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf karrichi banameera. Kanaafiyyuu nutis gara sanatti galuudhaaf jabaachuu qabna. Qurbaana fudhachuudhaaf umuriin hin daangessu, bifti hin daangessu, qomoon hin daangessu, sanyiidhaan, bifaatiin, beekumsaan, saalaatiin, umuriidhaan hin daangeeffamu qurbaana fudhachuudhaaf. Kanaafiyyuu nutis kan beekuu qabnu osoo umuriidhaan hin daangessin Waaqayyoon hunda keenyaaf kan laate kana jireenya bara baraa kana argachuudhaaf qurbaana fudhachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa isa kana fakkaata waa'ee umuriitii wal qabsiisne. Inni kan biraa namoonni waa'ee qurbaanatiin qurbaana akka hin fudhanneef dogoggoroota baay'eetu jiru. Xaxaa baay'eetu jira jechuudha qurbaana keessatti. Akka hin fudhanne wantoonni duubatti nu deebisan, wantoonni nu daangessan namoonni kan ofii isaanii sammuu isaanii keessaa baasanii odeessan yookiin dubbatanii namoonni dogongoranii qurbaana irraa ni fagaatu. Isaanis baay'eedha. Walitti ilaallaa jechuudha.